gaafii wal fakkaataa na gaafate yeroo baay'ee asirratti ol ba'ee viidiyoo irra dubbadha jechuudha. Kanaaf har'allee namni hedduu waan na gaafateef bakka takkatti tariitii namni birallee akka gaafatuuf yaada keessa yeroo jiraate akka walii galaatitti irraa dubbadha jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura maal akka ta'e hin hubattanii viidiyoo mootu laayik sheer gochuu hin dagatina hundi keessanuu laayikii godhaa isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii warraftatti kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanamni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatin jaala bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda kate abdiin qaba. Egaa isinirra guyyaa lama baleen ture asin turre jechuudha. Guyyaa lamaan tana dhimma wayiitiif gara biraa deemeen ture. Kanaafuu namoonni kara keessaatii na dubbistan nama dirqama maallaqni isaanii na bira ga'ee meeshaa isaanii ajjatanii waan tokko tokko na gaafatan malee kaawwanii sagalee hin qabne maaliif as hin jiru ture jechuudha. Guyyaa lamaan tana akka hubattan abdiin qaba. Gaafii ijoollee hedduu jechuudha. Maal isinitti fakkaate? Gaafii ijoollee hedduutti na bira ture jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akkuma walii galaatti dhugaa dubbachuuf karaa maraa dhufe hedduu gaafii waan natti baay'isaniif jecha viidiyoo godhuuf deema jechuudha. Karaa maraa dhufe xiqqoo yoo argan galfanne akka isin jaa maal isinitti fakkaate? Egaa namoonni galuu fi ijoolleen galuuf qophii ta'an uffata fakkeenyaaf gizee alarraa gallu uffata baay'ee qabnee galuun namni kamuu gizee biyya namaati gara biyya ofii galu ollaan nama dhufu jira namni nama gaafachuu namatti dhufu jira uffata kana binnee gaafa gallu shittoo garagaraa uffata garagaraa hedduu takka qaraxa qaba. Kanaafuu biyya keessa jira warri jettanii na gaafatan fakkeenyaaf amma uffata suufa nama hedduu na gaafate ishigii firee 12 barbaada akkasumas shaalillee firee 12 barbaada hijaaba garagarallee hijaaba akkanaatis darzanatti barbaada nama jedhee na gaafate jira jechuudha. Akkasumas uffata dubartii ta'ee kabintiisaa jechuudha kaawwatiin kenna uffatan kabintiisaa ka qamisii yookaan shishinii garagaraa hodhisiifamu jira shaarbii garagaraa warri jettanii na gaafatan deeqaa isinitti dheeressuu dhugaa dubbachuuf illee karaa hin dhufe haga takka na hubadhaa isin jaa namoonni akkasitti na gaafatan wanni kamuu biyya keessa ni jira jechuudha. Akkasumallee warri baay'inaan nu bituu dandeetta 24 12 fa'aa nu bituu dandeetta so ishigiin irraan bahin akkasuma ishigii isaa hojii warri naan jettan rakkoon hin jiru wanni hundi ni jira jechuudha. Itti aansuun immoo tokkoffarratti uffanni bintiisaa warri na gaafatan bintiisiisaan ni jira ka dhiiraa jechuudha. Nama kamiifuu dhiiraaf kan ga'u meetira 3 yoo sadariyaa hojii gootan garuu 3 fi walakkatu ga'a yoo sadariyaa malee kooti surree qofa ta'e immoo ni beektanii miira sadariyaa akka qabutu jira. Sadariyaan alatti meetira 3 fudhata jechuudha dhiira kamiifuu yoo sadariyaa hojii ta'e immoo 3 fi bitu gahaa jechuudha. Kanaafuu namoonni achirraa fidoo yemmuu asii bituu wayya jettan isin maallaqa ol bira qabaa ilaalaa ani ka isinitti himu ni jira jechuu barbaadeeti. Gabaabumatti ani isiniif qopheessuu danda'a jechuudha. Uffata dhiiraa ta'e uffata shamarranii ta'e biyyintisiisaa ka qamisiif ta'u akkasumas shaalii atuyyuu gizee baay'ee gadhiista shaalii san baay'inaan barbaada namaaf gizee galu simarra golee fudhaa warri naan jettan hedduu jirtanii. Akkasumas warroonni shaanxaa na gaafattan shaanxaan hedduu takka widdiidha shaanxaan widdiidha jechuudha. Shaanxaa osoo achumaa fidattanii waan muraasa keessa keettanii bareedaadha jedhee akka yaada kiyyaatti hin jedhu. Shaanxaa kana asitti widdiidha. Shaanxaan hedduu takka widdiidha namaaf gaafadhee ture jechuudha. Isin takkittiin 5,000 jedhanii shaanxaa takka jechuudha. Isin galee shaanxaa takka. Fakkeenyaaf amma onlaayinii irraa gizee ajajjan anuufi kiyyaa onlaayinii seenii ilaaleen ture. Sadiin isaa walirratti jechuudha miti. Asitti garuu isa tokkichatu qarshii 6,000, 5,000, 8,000, 7,000 jiran jechuudha. Wal tara shaanxaan takkittiin jechuudha. Kanaafuu namoonni shaanxaa na gaafattanis ni jira garuu gatiin qaaliidha. Ka shaanxaa ka deemu san isinii baana beeka ka alaa gizee dhufa namni baay'een qabatee dhufu san isin jaa inni hedduu takka widdiidha akka gaafadhetti jechuudhaani. Inni biraan mootu waan sanirraa hafe hundi isaatu ni jira. Shaaliin mootu anuyyuu namaaf bitaa ture jechuudha. Kanaafuu namoonni galuuf yaada qaba achumatti bitoonni hunda warri jettan gabaabseetumaan waan namni na gaafate isinii deebisaa jira. Tokkoffarratti uffata suufaa na gaafattan uffanni suufaallee ni jira. Itti aansee uffata shamarranii ka bintisa na gaafattan inni illee ni jira jechuudha. Haga barbaadan daarzanallee yoo barbaadan walakkaa daarzanallee jahatti yoo barbaadan fakkeenyaaf namoonni daarzana na gaafattan firee takka takkaan ka biturra daarzanatti yoo barbaadan gatiilleen haga takka jechuudha ni qannasa birrii muraasallee ta'u ni qannasa jechuudha. Maaliif baay'ee gizee ta'e daarzanatti gizee bitattan jechuudha. Kanaafuu namoonni yaada akkasii qabdan namoonni akkasii ta'e na gaafattan ni jira hundi isaatu jechuudha. Tokkoffarratti uffata dhiiraa na gaafattan namoonni baay'een keessan ni jira. Baay'inaan bitachuu barbaada daarzana tokko barbaada namaaf gizee galu namaaf qooduuf warri na gaafatee jira jechuudha. Ka shamarranii illee ni jira uffanni bintisallee ni jira shaarbilleen hijaabni sanyii kanallee daarzanatti ni jira jechuudha. Yoo barbaadan namoonni na gaafattaniif deebii isinii deebisaa jira. Kanaafuu warra shaanxaa na gaafattan shaanxaan qaaliidha hedduu takka widdiidha. Egaa akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa namoonni kana na gaafattan shaanxaan xiqqoo takka qaalii malee innillee jireenya ni jira garuu xiqqoo takka widdiidha. Isin immoo wal bira qabdanii ilaaluu dandeettan jechuudha biyya saniif asitti waan kanarraa hafe shittollee
akkaataa sadarkaatiin jira jechuudha. Shittoo dhiyoo tana namoonni gatiin isaa akkasuma nageetta nama hedduu jira jechuudha. Kanaafuu shittoon kan gatiin 300 illee jira yoo barbaadan ka 2,000 illee jira ka 3,000 illee jira ka qarshii 1,000 illee jira akka fedhii keessanitti jira. Wanti guddaan namni baay'inaan na gaafate uffata suufaa uffata hawwatii bintisiisa akkasumas shaarbii hawwata kootiiwwan hawwata warri na gaafattan namoonni baay'inaan akkana firee 2 barbaanna firee 6 barbaanna warri jettan jechuudha ni jira. Inni biraan mootu shiita warra na gaafataniitu jira jechuudha. Shiita wal fakkaatu baay'ee barbaanna warri jettan xaaqarraa isin mursiisuu danda'a jechuudha. Rakkoon hin jiru wal fakkaatu illee barbaadan fakkeenyaaf shiita wal fakkaatu yoo barbaadan marama tokkotu akkasitti isin murama sadii yoo barbaadan sadii ruubii yoo barbaadan illee sadii ruubiin isin murame yoo barbaadan hodhisiifame illee isin qophaa'uu danda'a. Hodhisiisaa hin barbaadan akkuma murametti meetira sadii hin barbaadan sadii ruubii hin barbaadan isin qophaa'uu danda'a jechuudha. Hijaaba warri na gaafattan illee hijaaba baay'ina ni jira jechuudha. Baay'inaan gatiin isaallee bareedaadha. Firee 12 yoo kan barbaadan ta'e hijaaba gosa hedduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kan nama guddaa ta'uu fi kan normaalii wixaati ta'u garagaraa ta'u malee tuni nama jiddu galeessa ta'an uffatu ni jechuudha. Taniin itti firee 6 yoo barbaadan ni jira. Firee 12 yoo barbaadan gosa garagaraa wal keessa qayyatamee ni jira jechuudha. Namoonni barbaadan nama hedduu na gaafate waan ta'eef isin himaa jira. Kanaafuu wanni isin na gaafatan hundi isaatu ni jira jechuu barbaadeeti. Haga nama isinitti haasa'uu fi egaa viidiyoo kiyya ilaalaa hin jirtani. Namoonni viidiyoo kiyya ilaaltan laayik sheer gochuuf hin dagatinaa isinin ja'a. Maaliif jennani waa hedduu ilaalaa ooltan YouTube kanarratti jechuudha. Haga takka nama waan tokko information garagaraa akkasumas kunu hanga takka jechuudha. Namoota meeshaa barbaadan meeshaa babbareedaa isin qopheessuutu jira. Akkasumas hojii mana keessallee ta'e yeroo takka isin bohaarsa jedheeti yaada hundumaafuu isinitti tole laayikii godha. Yookaan rakkoon hin jiru namoonni na gaafatan deebiin akka isinii deebi abdiin qaba nama takka lamatti deebisuuf akkanatti akka walii galatitti isinii deebisa jedheetiin jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaaf wanni isin barbaadan hunduu ni jira ni dagadhe asuma koonfartii illee na gaafatanii jirtanii koonfartii gosa hedduu jira. Koonfartii biyya keessa haga qarshii 3,000 haga qarshii 3,500 ni jira garuu ka biyya keessaa sunniin gaarii miti jechuudha. Ani ofii kiyyaa waan argeef nama biratti ofii kiyyaa bitee osoo hin taane mee namni isin mudate yoo jiraatan naa hima. Koonfartii qarshii 2,800 haga qarshii 3,000 tokko jira ka biyya keessa jechuudha. Hababaa fakkaata gizee bittan kalarfuulidha yookaan halluun isaa damaqa ka jedhe garuu gizee miiccan wanta gurraacha wayiitu keessaa jechuun maal akka ta'e hin beeku qalamii garaa keessa akkam akka ta'e hin beeku waan galle garuu koonfartiin babbareedni jira. Ka biyya keessa haga qarshii 2,800 haga qarshii 3,000 illee jira garuu hin rabba'u jechuudha. Kanaafuu warri koonfartii garagaraa na gaafattan koonfartii gosa hedduu jira ka biyya alaa babbareedni ni jira ka tiraasii qabu beekudha. Koonfartii makana ta'ee ka biyya keessaa ta'ee kan naqanne ni jira jechuudha. Adii hababaa qabu tokko gizee baay'ee gizee bittan inni sun gaarii miti. Egaa hundumaafuu akka walii galatti warri na gaafatanii fi bidirimsi nama na gaafata jira. Bidirimsi illee guutee jira jechuudha. Kiiloo 9 kiiloo 12 haga qarshiin isaallee garagaraa akkaataa kiiloo isaatiin qarshiin isaa garagaraa garuu walumaa galatti warri na gaafatan ni jira jechuu barbaadeeti nama hedduu na gaafate jechuudha. Garuu hinna achumaa bituu barbaanne warri jettan mirga keessanii ni jira jechuudha. Yoo barbaadan achillee garuu ni dandeettanii yoo barbaadan bituu dandeettanii garuu isin haala jiru wajjin wal bira qabaa ilaala. Anarrallee nama as dhiyeenya kana gara biyyaa galee yoo quba qabaattan isaanirraa waan jiru information fudhadha maaliif anamma akkuma walii galatti isiniin jedha malee nama amma as dhiyeenya kana gale maallaqa gama akka nama kafalchiisan kiiloo meeqa akka nama honni jedhan ani waan irraa beeku hin jiru jechuudha. Garuu birriitti kafalan gisee achi fidan sanniin beeka. Namoonni na gaafattan akka hubattan abdiin qaba. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Hangasitti halkan gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.